kamiyyuu yoo ta'e yeroo tokkotti bakka yaadanii fi akka yaadanitti namaaf argamuu dhiisuu danda'a. Yeroo akkasii immoo obsa fixachuu kan abdii kutachuu osoo hin taane obsa baay'ee horatanii irra deddeebi'uudhaan yaalanii mokoranii booda chaalenjii yeroo dheeraa booda wanti sun deebi'ee gaarii ta'e nama fayyaduu danda'a. Akkasitti yeroo argitanii rifeensi koo kan waanuma akkasittiin jiru isinitti fakkaachuu danda'a. Ani garuu gatiitti baasee aarsaatti kaffaleetiin sadarkaa kanarra geessisee isinillee akkasuma obsaan itti fayyadamuu qabdu. Viidiyoo guyyaa lamaan dura gadhiise irratti baay'een keessanii qibaatii kana yeroo hojjetannu eessa keenyaa akkamitti itti fayyadamna, torbanitti yeroo meeqa fayyadamuu qabna kan jedhu gaaffii baay'ee na gaafatanii jirtu. Isa kanaaf immoo maaliif otoo rifeensa koo hojjetachaa jiru sa'aatiin koo na jalaa hin dhumiine in qabus wantiif sa'aatiin hin jirtu. Qimamoonni madaamii ni beektanii keessattuu dhimma mataa keenyaa irratti baay'ee rakkisaadha waan ta'eef otoon hojjetachaa jiru isaaniif immoo maaliif deebisuu jedheetti yaadeetiin dhufe. Isin obsaan hanga xumuraatti na waliin tura. Akkasumallee laayikii gochuutiin eegala malee kan gochuuf deemu. Isiniif haa ta'u nagaa kooti bakka jiraattan nagaa taatanii jecha yeroo jalqabaaf mana kanaatti horii dhuftan sabskiraaybii gochuun maatii naataa viidiyoo laayik sheer gochuun hanga xumuraatti na waliin tura jecha. Kun egaa akkuma asirratti argaa jirtanii guyyaa haala kanaatiin olee jira. Rifeensi koo cibirirri jedhee jira. Duraan quxuxxurii hojjetadhee ture ganama nan hojjedhee hiike. Isa booda natti bilbilamennaan gara hojii deemee achumarraan badeeni oolee jechuudha hojiirra. Galgala keessaa immoo sa'aatiitti namni rafu ture. Ani immoo rifeensa kootoon hojjetatiin guyyaa sararyoon darbe rifeensi koos na jalaa miidhama waan ta'eef hojjetadhee rafuun qaba kan jedhu uffata koo yookaan yuunifoormii ofirraa baasee gara biraatti darbe amma rifeensa koo hojjetachuudhaafan jira jechuudha. Isinillee guyyaa guutuu hojiirra ooltanii galgala gara kilaasii keessanitti yeroo deebitanii jalqaba bilbila haasa'u yookaan sooshaal miidiyaa nama jala deemu yookaan immoo tiktookii seentanii iskrool gootanii amma achii kaatanitti guyyaa hojiirra ooltu waan ta'eef ni dadhabdu. Yeroo sana rifeensa keessan gattanii darbattanii buluutu jira jechuudha. Waan akkasii tasuma gochuu fi yaadu waan hin qabne jalqaba hojii madaama erga xumurtanii gara kutaa keessanitti yoo seentanii rifeensa keessan hojjetachuu qabdootii hojjetachuu miiccachuu qabdootii waan godhamuu qabu dirqama jalqabatoo gara bilbilaatti in darbiin haala kanaan taayimii keessan ajjeestii godhattanii akkas gochuutii yeroo keessanitti fayyadamuutii qabdu. Baay'ee rifeensi koo akka kanaa lallaafa kan taane yeroo baay'ee isinitti dubbadha. Baay'ee jajjabaata baay'ee goggoga. Haa ta'u malee isa kanaaf harkaan kennu mudhii hidhadhe yeroo yerootti chaalenjii gochuudhaan akkasumallee istiishwaariidhaan jechuudha kanan lallaafisu. Guyyaa har'aa kana hin miicuu yookaan immoo guyyaatti miicamuu miti. Akkuma isiniin jedhee torbanitti yeroo tokko miica. Har'a garuu quxuxxuriirra ture hiikee ganama hiikeen achitti dhiise amma deebi'ee galgala wal argine jechuudha. Ammas deebisee waanuma ta'e hojjetachuu fi wanti hojjedhummaa waliin ilaalla. Hanga xumuraatti ammallee na waliin tura. Qibaatii kana yeroo hojjetannu eessa kaawwannee isa tursiifachuu dandeenya gaaffii jedhu irratti kilaasii keessan keessa bakkuma ta'e jechuudha. Ani amma kilaasii koo keessadha kanan kaawwadhu. Gaafa isaan mana hin jirre rakkaan hojjetadhu iddoo isaan hin jirretti isa booda immoo fidee kilaasii koo keessa gasheechi keessa kaawwadha. Jechuudha qibaatiiwwan garaagaraatii kanan hojjedhee itti fayyadamu. Yeroo hundumaa gosa tokkoon fayyadamu gaafan baay'isee hojjedhee isa sanaa gaffituutti kan biraatti hin darbu wanta akka jalqabe addaan hin kutu jechuudha. Kanaafuu isa kanaaf gadi buutaniitu viidiyoo sirriitti hordofuutii qabdu. Warri haaraa taatan ni jirtu waan ta'eef warri beektan immoo beektu. Gara fuulduraattis immoo haaluma kanaatiin itti fufa jechuudha. Kunoo amma kana akkuma argitanii baay'ee jarjaraa jira. Viidiyoo ispiidiirra kaayetiin jira maaliif baay'ee dadhabee jira rafuun barbaada. Akkasumallee sa'aatiin deemee jira. Guyyaan borii manni barumsaa ni jira. Manni barumsaa banamee jira ni beektanii qimamoonni mana madaame. Haala kanaatiin hojjetachuu qabaa jechuudha. Yeroo hundumaa rifeensa hiikanii kaanii shaashii keessa xaxamee guyyaa 5 torbii tokko lama ta'an akkasumallee addarraan nama jalaatii luqqisa baay'ee tokko miidhama. Isa kanaaf immoo akkas gochuurra galgala ribuma keessanirraallee kuttaniitu jechuudha. Haala kanaatiin kan isin hojjetachuutii qabdanii ani baay'ee hojiin bisina godha dhugaa dubbachuu fi akkasirratti na argitan kana miti. Yeroo laaltan waanuma yeroo firii qabaadhe akkasittiin hojjetachaatti fayyadamaa jiru isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu dubbiin akkas miti. Haa ta'u malee eenyummaan ofii halluu waan hundumaa keessaa tokkoffaarratti argama waan ta'eef rifeensi koo akkana jalaa caccabu akkana jalaa miidhamu hin barbaadu. Abdiin kooyyuu yookaan yaadni fuuldura kan kanaa dhuritti akkan boodha kanan tattaafachaa jiru malee tasuma rifeensi koo akkana jalaa miidhamu hin barbaadoni. Kana keessatti dadhabbii dhabee miti waa miiqatu jira jechuudha. Isinillee akkasittiin of amansiisuu qabdu. Yeroo baay'ee waan akkasii irratti nan dubbadha.
namoonni itti fayyadamtu kaan immoo zimmi jettanii waan isinitti fakkaate koomentii jalatti haasoftanii kan baatan illee ni jirtu. Kun egaa akkuma argitan haala kanaaf fufurdiseetiin waan akka quxuxxuriis fakkaata waliinti isaa hin beekamu haa ta'u garuu na fayyada yeroo kollee qusataa rifeensa koof immoo faayidaa haga kanan jedhamne jechuudha kan inni kennaatii jiru. Fuulduraan illee akkana jalaan caccabne akkasitti na fayyada yeroo kollee ni qusataa akkas godhee guyyaa lama lamatti jechuudha torban keessatti yeroo 3 akka kanaatti hojjetadha. Isa booda yeroo 3 yeroon jedhu kana hojjedhee guyyaa lamatti naniika. Ammas guyyaa lamatti naniika 4 ammas guyyaa lamatti naniika guyyaa 6 gaafa torbaffaati jechuudha kanan miicu. Torbii keessatti yeroo tokko gaafa miicu sanaa qibaatee akkuma isin jedhee roosmerii akkasuma avukaadoo ta'uu danda'a. Isa kana baay'ee isa hojjechaan ture jalqabaa gadhumaatti gadi gootanii akkasiin hordoftaan abdiin qaba. Fuulduratti illee akkasumaan itti fufachuudha. Otoo miiciin dura qibaatiin itti fayyadamu nan qaba. Maaliif rifeensi gaafa goggogee ciccituu buqqa'u caccabuu waan danda'uuf sun akka hin taaneef jalqaba irratti mana keessatti waan hojjetamu hojjetadhee itti fayyadama. Achii booda immoo daqiiqaa 30-40 ofirra tursee booddee ofirratti miicaa jechuudha. Dhuma irrattis immoo qibaatiin dibadhu ni jira. Qibaatiiwwan itti fayyadamullee guutuu isaa argatti waan ta'eef gadi buutanii viidiyoon kanaan dura hojjechaa ture sirriitti hordofaa. Fuuldurattis nan isinii fida. Gaafa miicullee maal akkan itti fayyadamu akkasumallee gaafa hojjetadhu maal akkati guutuu isaa kan darbillee akkasii ka fuulduraallee akkasii jechuudha. Warri immoo qibaatii akkana kana hojjetachuun nuuf hin danda'amu. Baay'ee haalli keenya nu mijatu jettanii qibaatii suuqirraa saantiba keessan hin bitattanillee qibaatii gosa akkamitti akkasiin fayyadamtanii baay'ee isaa himaa ture jechuudha. Fuulduratti illee akkasuma bilisa daraa keessan viidiyoo kana jala jiru gadi bu'aati hordofaa baay'ee isin fayyada. Warri itti fayyadamanii hedduun isaanii jiru. Akkasumallee gama tiktookiitiin shoorti viidiyoo baay'ee nan hojjedha. TikTokii kollee barbaadanii akkuma sumarratti argitanii keebee qobsaalee jettanii seentanii argachuutii dandeessu. Ani baay'ee waan qabatamaa dhugaarratti hundaa'e bichaadha kanan fidu jechuudha. Kana jechuun waan anaaf ta'e isiniif ta'a jechuu miti. Akkuma argitan kun xumureetii jira. Haala kanaatiin jechuudha akkasitti cinaacha isaa gaggalagalchitanii daqiiqaa muraasa keessatti rifeensa keessan turfachuu bulfachuu akkasuma rifeensa bareedaa kan hin caccabne kan hin buqqaane baay'ee kan namatti tolu biyaansi yoo dheerachuu dhabaate bakkuma jirutti kalarii bareedaa qabaatee yabbatee fuuldurriif dhumni wal qixxaatee kan turu godhachuu fi jalqaba murteessaan akkaataa itti fayyadama keessanii kunuunsa yeroo sa'aatii rifeensa keessaniif kennitanidha isiniin jechuutii barbaada. Kuno haala kanaan xumureetii jira jechuudha. Guyyaa har'aas immoo hin bareedu baay'ee tokko bareeda. Kana mana rifeensaa deemtanii birrii meeqa baastu? Ani du'ullee mana rifeensaa deemes hin beeku deemus hin barbaadu. Maaliif rifeensa ofirratti hojjetachuun harka ofiitiin hojjetachuun baay'ee faayidaa qaba. Waan baay'ee irraallee nama qusataa jechuudha. Harki ofii harkuma ofiiti waan ta'eef isa kanallee baradhaa isiniin jaa gaaffii keessan agatee deebiseera. Kan kanarraa hafe immoo viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufe sirriitti isinii deebisa na hordofuu dandeessu. Yoo isinii ta'e haala kanaatiin itti fayyadamuu dandeessu. Isiniin taanaan immoo gara kan biraatti darbitanii kan isiniif ta'u filachuudhaan itti fayyadamuutii dandeessu isiniin jaa. Murteessaan garuu rifeensa kunuunsuu yookaan immoo rifeensa ofii bakka itti deeffachuun tokkoffaa obsa qabaachuudha. Abdii kutachuu dhiisuu irra deddeebi'anii yaalanii ta'uu dinnaan dhiisanii gara biraatti darbu isa kana dura caalaatti faayidaa qaba waan ta'eef abdii hin kutatiin naanuu jalqaba akkuma keessanaan ture wanta irratti abdii kutachaa ture sinitti mii ture waan na fayyade waan na miidhe hundumaa himaa ture. Fuulduratti illee akkasii ammakaa jarjara waan an dubbadhuuf tokkoffaa qimamii madaamee kan ta'e beektu akkasuma immoo halkan keessa sa'aatiitti namni rafu ture. Kanaaf yeroo hundumaa jarjaraatiin haasaa jechuudha. Isa kanaaf naaf kolchaa isiniin jaa. Kun dhumnisaa kana fakkaata baay'ee bareeda baay'ee namatti tola. Kun guyyaa lama naa bula lama bulee gaafa sadaffaasaa ammoo siqee akkasuma godhaa jechuudha. Chaalenjii kanatti dabalamoo maatii naataa viidiyoo laayikii gochuun irraanfatiin please baay'een keessan ilaaltanii baatu. Laayikii gochuun keessanii nama biraadhaa fi akka qaqqabu isaaniif illee akka sheerii godhuu fi isaan fayyadaa gaaffiin nama tokko akkasuma namoota baay'eef deebii ta'aa jechuudha. Waan ta'eef wanti isinitti herreeguu isinitti qoxxoru tokko hin jiru rakkoo ulfaataa isinirraan hin qaqqabsiisu waan ta'eef yeroo maseentaan viidiyoo xaaqii gochuutiin laayikii godhaa isiniin jechuutii barbaada. Gaaffilee hedduu ani deebiseen afee akka jiru nan beeka. Isa immoo viidiyoo biraatiin itti deemnaa isiniin jaa bakka jirtanitti nagaa ta'a.